Sikabade wani darbamne darbe halal fatas moate. Ikon ture jula sakaba no. Samugo keessatti naafi bakka osoo maayilatti kenn biyina jijjiiruu barbaadu biyuma koo Itoophiyaadha. Biyya kee maal filatte garuu? As mudanulli garagaraa waan qabuuf namoonni tana dura baay'ee Nagani fi araara jaalalli waaqayyo isiniif habaaytu hordoftoota saaramtu beeratti kan argamtan anis nagaadha waaqayyoof haa galatu. Egaa akkuma kana hordoftoonni amantaa biraa immoo ashama harka fuunee isiniin jedheera jechuudha. Guyyaa har'aa kana immoo jechuudha nama tokko isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Eenyudha yoo jettan immoo jechuudha an akkuma kana dura isinitti himuu danda'u namni sun of haa beeksisu jechuudha. Afaan qaba, harka qaba, miila qaba waan ta'eef dubbachuu danda'a waan ta'eef of beeksisuu danda'a waan ta'eef nama sana wajjin haasaa gabaabaa yookiis immoo gaaf deebii gabaabaa ni goona jechuudha. Hanga dhumaatti nu caqasaa isiniin jenna jechuudha. Eenyudha maqaan kee? Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Saaromiitu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u. Baga nagaa keessan taatanii ani maqaan koo Kiisii Jimaan jedhama. Akkasumas immoo Kiisiitu jettanii jechuudha. Descriptionii viidiyoo kana jala isiniif kaachuudha. Achirraa fudhattanii like, subscribe, share godhaa isiniin jechuu yaaladha. Isheenis qophiilee adda addaa isiniif qopheessuudhaaf qophiidha jechuudha. Egaa gaaffii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Akka chaalenjiitti yookiis immoo akka xabaatti jechuudha. Gaaffii nuti qabannee dhufnee jechuudha. Gaaffiin ishee gaafadha isheen immoo deebiste jechuudha. Gaaffii sana deebisuudhaaf qophoofteetta? Sagalee kee mool kaasee? Gaaffii sana immoo ta'u mo'amtu. Gaaffii sana si mo'amoo situ mo'u? Namuu amalee mo'amu. Ni moota malee mo'amtu. Gaaffii sun garuu si mo'aa jechaadha. Kanaaf iyyuu ati eenyu caalatti? Alekki anumatu mo'a. Sumatu mo'a? Qabxii sana dhumarra ni ilaalla jechuudha. Gaaffiin koo jalqabaa akka kana jedha jechuudha. Biyya tokko yookiis immoo biyya addunyaa kanarraa biyya tokko jijjiiri yoo siin jedhanii biyya ati dursitee jijjiirtu biyya ati dursitee yaada harkaatti jijjiiruudhaaf yookiis immoo jijjiirama irratti argamsiisuudhaaf jettu biyya kamidha? Namni egaati biyya kana jijjiiruudhaaf carraan osoo naa kenname addunyaa kana keessaa biyya tokko filattee biyya tokko filadhee akkan jijjiiruuf carraan osoo naa kenname biyyi nan jijjiiruu barbaadu biyyuma koo Itoophiyaadha. Biyya kee maal filatte garuu? Kan kooti waan ta'eef. Kan kooti waan ta'eef kan filadhe. Biyya keetti waan ta'eef dursitee filachuu osoo Ameerikaan fa'aa jiranii yoo ammatti Ameerikaa fa'aa Kaanadaa fa'aa Awustiraaliyaa fa'aa jijjiirte isaan biyya egaa biyyi Ameerikaan fa'aa Awustiraaliyaa fa'aa Kaanadaan fa'aa jiru jechuudha. San osoo jiranii maal biyya kee jijjiiruudhaaf ariifatti biyyoonni sun gurguddoodha akkoo yoo ati biyya sana irratti jijjiirama fideette isaan kun wantoota baay'ee siif kennuu danda'u. Itoophiyaan isa fidee siidaatti waan barfedha kiifa. Fedha isaan naalaatan san caala biyyattii koo guddisee isaanuma wajjin jiraachuun filadha kanaaf. Kanaaf iyyuu hordoftoonni immoo jechuudha isheen maal jetteerti jechuudha osoo hangam beekamtis ta'e waan barbaadan fedha isaanaaf kennan iyyuu biyyan yeroo jalqaba dursee jijjiiruudhaaf filadhu biyya koodha. Biyyan keetti dhaladhe biyyan keetti guddadhe sana jijjiiruun filadha malee biyyoota addunyaa kanarra kamiinuu filadhu jettee jirtu jechuudha. Filannoon isin immoo kamii biyya kamii jijjiiruuf filattu jechuudha. Kun isiniif dhiifna jechuudha. Gaaffii lammataaf qophoofteetta? Gaaffii lammaffaa akkas jedha. Ati biyya lafaa moo biyya ormaa jirta? Biyya lafaa moo biyya ormaa jirta? Biyya lafaa jira. Maaliif? Biyya lafaati. Maaliif addunyaan kun nuuf biyya lafaadha. Hundumtuu biyya ormaati kan jedhee adda baafamee jira. Namoonni biyya ormaa jiraatanii biyya ormaan jiraa jedhu ati akkamitti biyya lafaan jiraa jedhu? Ani akkam beekus akkam macaafa qulqulluu irratti dubbisittis yoo ta'e addunyaa kanarratti lafa kanarra hamma jirrutti biyyi kamiyyuu nuuf biyya lafaadha. Yeroodhaaf irra jiraanne ergisaadha jechuudha. Kanaaf biyya kamiyyuu yoo jiraanne biyyi nuti keessa jiraannu biyya ormaati. Egaa gaaffiin biyya ormaa moo biyya lafaa jirta kan jedhu biyya lafaa jechuudha. Biyya kamisa jiraatu namni jechuudha. Alas keessas biyya halagaasa jiraatu biyyi lafaarra jira. Addachi makaarra jira jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha gaaffii sanaa fi argattee jirte jechuudha. Amma jechuudha yeroo qophii mudannooti jechuudha. Mudannoo bara jireenya kee keessatti si kofalchiisuu fi si gaddisiisu iddoo tokkotti nuuf himi. Egaati biyya lafaa kanarraa yeroo jiraannu mudannoonni garagaraa qabna. Karaa namootaatiin, karaa
hojiitiin karaa hojiitiin karaa hedduudhaan mudannooleen mudatan keessa keenyatti kan hafan baay'eetu jira jechuudha. Isa keessaa garuu mudannoon yeroo calqabaa kara biyya Arabaa dhufe yoomiyyuu kan hin daganne jira jechuudha keessa koodha. Calqaba kara biyya Arabaatti yeroo nan dhufu ji'a tokko hojjedhee ji'a tokkoffaa yeroo nan xumuru qarshii naa laachuu barbaadanii. Naa biyya keessatti nu barsiisanii turanii embaasii keessatti jechuudha ejensiin nu fidee. Waraqaa isaan isinitti kennan callistanii toon farramnaa yookiin Onum chapi, onum godina jedhanii farraminaan nu jedhanii jechuudha. Irra deddeebi'anii jecha kana waan nutti himaniif ani baay'ee xiqqoon ture jechuudha calqaba yeroo dhufu. Sammuu keessatti naafi bakka osoo maayii natti kennaniin farramu kan jirudha jechuudha. Bakka akkaatii achitti haftuuf si farramsiisuu osoo ati hin jaallatiin waggaa si dabalchiisuu wantoota akkasiiti jechuudha. Nuu kennanii turan gorsaa. Yaada san qabadhee tan kanan biyyaa ba'ee sana booda yemmuu natti ga'e ji'a tokko hojjedhee mindaan laatamuudhaaf ta'u waraqaa fiddee akka mallatteessuuf natti laatte. Waraqaan sun immoo afaan Arabiffaatiin barraa'ee dhufe garuu afaan keenyaan afaan jijjiiramu jechuun nan danda'a osoo afaan beeka ta'e jechuudha. Afaan dubbachuus hin beekuun afaan barraa'ee dhufee afaan Arabiffaatiin. Intala sheetu naa kennaa fuutee natti kennite waraqaa mallatteessinaan jette. Kazaan mallatteessisan uyyuun beeku daftaraaf qalama natti fiddee hoodhuna. Mallatteessishennaan jennaan lakkiin jedhe. Ta'u jechuu san nuun beeku jedhe. Birrii si laachuudhaaf isheenis. Birrii naa laachuu fi qarshii natti hin argisiisne jechuudha isheen. Ati sababa biyyaa isaanii yaada dadhabaasii kana yaada sana seef godhattee kanaaf yuun farramu asitti nafottee tuuti didaa'e garuu isaan dafqa keessii kennuudha. Sana booda mallatteessinaan jette lakkiin jedheen mallatteessinaan jette dura na sossobde baay'ee mallatteessu jedheen na duuba deemtee waraqaa baattee qalama baattee ani duubatti hin neecha jechuudha. Sana booda harka koo qabdee harkistee na fiddee qarshii fuutee natti agarsiistee naan qarshii akkas naan jennaan barbaaddu naan jette akkas naan barbaaddu naan jette tan akkas jedhanii fuudhee farramee birrii koo fudhadhee mudannoon yoomiyyuu hin daganne isa kanaadha. Egaa yaada dadhabaa biyya siif kennanii jechuudha. Kanaaf ergaa warra kanaan dhaloota ganaa biyya halagaa deemuudhaaf jedhan jechuudha. Keessa isaa jiraatanii fagoosa dhiyeenyas ta'an jira xiqqaadhas ta'e guddaas jechuudha. Isaan irra dhaabbattee dhaamsa kamiin dhaamte waan biyyaa jedhamu immoo waan iji isaanii argette hagaran jette. Dhaamsi biyyaa jedhamu fudhachuun gaariidha. Maaliif wantuma ta'aa jirudha jechuudha wanti gorsa laatamu biyyatti. Yaa ta'u malee wanta tokko hubannaadhaan godhuun gaariidha. Yeroo isaan dhufanii gaafii na gaafatan san yookiin afaan Ingiliffaatiinis ta'ee maalidha inni jedhee adda baasuun qaba ture. Dhiyeessuun qaba miti jechuudha. Kanaaf osoo hin dhiyeessuu baadhee gaafatanii waan san sodaa tokko malee sodaachuun barbaachisaa miti. Eessattuyyuu sodaa tokko malee ani sodaanis keessa koo waan jiruuf hin dhiyeessila. Xiqqoos na ture sodaanis keessa koo jira wanti isaan jedhan sunis naan gallee kanaaf jedhee dhiyeesse. Yaadicha fudhachuunis gaarii ta'ee wanta isaan jedhanii san maal akka ta'e adda baafachuudha. Hubannaa itti deebanii adda baafatanii itti galuudha. Amma osoo sanuma fudhattee itti diddeettees immoo dafqa malee hojii dafqee kisaaraa hojjechuu dandeessi turte jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa qabachuudhaan akka itti kofaltanis itti bohaartanis immoo abdii qabna jechuudha. Gaaffiin itti aanummoo jechuudha namatti jaallatu tokko ofitti aansitee baay'ee kanatti jaallatu tokko muddama keessa galtee yeroo ati jirtu si keessatti immoo bilbilaanis ta'e nama sitti ergitee kootu na gargaari yookiis immoo na qaqqabi ani muddama keessan jira yoo ati ittiin jette jechuudha. Bilbila sirratti cufatee nama sitti ergitus immoo lakki ani isheen gargaaru yookiis immoo isheen qaqqabu yoo jedhee maaltu sitti dhagahama maal goota yeroo sana keetti. Ani bara jireenyaa koo keessatti yeroo baay'ee namni rakkoo koodhaaf na qaqqaba jedhee baay'ee nabdaddu. Sagalee hirkaas. Sababiin isaas mudannoolee garaagaraa waan qabuuf namoonni tana dura baay'ee jaalladhullee namoonni yeroo kaan na wajjin hin gaarii turanillee lafa rakkoo irratti na dhiisanii deemu yeroo baay'ee calqaba osoo hin taane mudannoo koo turedha. Kanaaf jedhee keessi koo baay'ee nama na abdatu nama nan jaalladha nan kabajaa ittiin siqaa. Kan abdatamu tokko waaqayyo qofa lafa rakkoo keessatti kan na gargaarus jedhee kan abdadhu
waaqayyo qofa ittaansee garuu tarii akka carraa ta'ee nama waan taateef namarraa waan ta'ee qabda. Kanaaf namatti jaallatu sun yoo akkasi godhe yoo godhe yeroo sanaaf miira aara keessa nan gala nan aara baay'ee maaliif nama jedhee anuusaaf daddee namni sun immoo naaf argamu waan dideef natti dhaga'ama. Nan gaddaa nan aara sana booda efa hin darba mitiree wantichi sun naa qaqqabus baatu naa qaqqabus akkuma ta'e darba erga darbeen booda wantichi san sababa isaa ka'umsa isaa hubachuudhaaf nan yaala maaliif akkas akka godhee erga nu baddee bakka nan isa maalan godhare. Gaaffiin keenya kana fakkaata jechuudha waan amma akkatti wajjin turtanii fi galatoomaa isin jenna jechuudha. Description jala ammoo jechuudha linkii YouTube ishee jechuudha isheen sima YouTube qabda jechuudha kiisii jimaa isiniif hinga achi ala fuutanii like subscribe godha akkuma kana saarontuu isimu like subscribe godha share illee akkuma kana godha isin jenna jechuudha. Kana caalaa akka qophiilee garaagaraa isiniif finnuudhaaf yoo niitti fufnaa jettanii mallattoo bilbilarra godhadhaa jechuudha akka yeroo akkasiin qaqqaba jechuudha. Kanaaf iyyuu bye bye isin jenneerra.